Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya warri chaanaala kanaaf maatii taatan hundi keessanuu baga rabbiin irraan isin gahe arragee hunuu waan guddoo isiniin jecha keessummoota lamaan qabarra. Keessummoota gagabbatoo fi qaqalloo dhadheeroo fi gaggabaaboo babbareedoo fi bokkota isaaniin qabadhee isinii dhiyaadhe mee of barsiisu. Eenyu isin jaan? Betul. Ada makan kerja Junaidi Muhammad Nanjani. Iya. Dia mana jadi mana? Saya berasa. Junaidi Muhammad Abdi Hussein Lalo Nanjan. Lolo di. Lalo. Mee of barsiisa too maqaan keenya? Faasoo. Anis maqaan kiyya Arif Maamud Mokhtar Nanjan. Iya. Dhalataa biyya naannoo Bisdiimooti. Sidii wanyuu beekaa miti arargee baay'ee waa. Makuma segala tanya di zaman segitu. Biyyaan Biyya ammalli jedhee. biyyaamu. Ayyee mee irra deebinee gaafii muraasa takka qabnaaf isaan kanaaf. Iya. Gaafiin nuti isaanii qabnu mee achirraa see galla. Obbo Arif Muhammad mee ati duniyaa tanarraa wanni kan jibbitu maal? Jecha tokko fayyadamii deebisi. Wanni addunyaa kanarraa akka hin jibbu dubbiin dibdee gaa jechuudhaan isaa wanni kaan isa dhiba wanni kaan jibba tanaan se mee jecha tokko fayyadamii mee jecha lama sii goona ayyee jecha lama fayyadamii nu deebisi. Wanni addunyaa kanarraa akka hin jibbu Kan jibbu. akkaan ayyee ayyee carraa isaa gubee jira gama obbo Junaydittiin dabra carraan mee kiyya Junaydii obbo Junaydii jecha tokko ni fida. ayyee hangaan takka lama sadii yoo deebisi. Wanni addunyaa kanarraa akka hin jibbu rabbii ol ta'etti shirkii godhuudhaan akka hin jibbu. Hayyee rabbi cinaa waa gabbaruudhaan akkaan jibbaa jaa obbo Arif. Hayyee gaafii deebii bareedaadha. Mee gama obbo Junaydii dhufna. Obbo Junaydii duniyaa tanarraa wanni kan feetu maali? Allah masuk Quran kalau Wanni na kan fira obbo Junaydii quraana gara godhaa jee jira. Mee wanni kan jibbitu maali garummaa? rumah Rabbi kabur berarti. Saya kan jibbu. Wanni kan jibbitu tanaa jechuudha. Mee gama obbo Arif dhufna. Obbo Arif mee haatanii jaalattaa mee? Jaalalaa yoo ta'eeti jecha tokko fayyadamii nu ibsi. Jaalalummaa biyyaa Keeyyata tokko fayyadamii hima tokko fayyadamii nu himanii beektaa mee? ummaan biyyaa jaalalli yoo ibsu qaalii namaa kabajamtuu namaa addunyaa kanarratti na biratti eeyyuu geetiin ibsa. Jaalatamtuu fi kabajamtuu namaa na biratti jeetiin ibsaa jee. Mee gama obbo Junaydii dhufna hima tokko fayyadamii ummaat haadha abbaa kee nuuf ibsime. Allahumma salli. Itu dah. Ayyee na irra dabarii jee jira. Waan ibsu danda'amte Ayyee amma carraa isaa gubee jira. Gara obbo Arif dhufna. Mee gara Arif yeroo hin dabru gaafiin tun gaafii baay'ee cimaati. Obbo Arif Muhammad mee kaameraa itti qabna akka kanatti osoo gara biraa tokkollee hin laalle kaameruma cinaa beeki gara biraa laaluun dhorkaadha. Mee qamisinis irra jiru kuni qalama meeqa qaba? Qalama lama. Qalama lama qaba. Najaa bahee jira qalama lama qaba qalamni isaadha. Hayyee mee gara namaan gara obbo Junaid Junayd kalau jual kan sih kita kalau jual kan akkasiidha. Achiin laalee jechuu jira. Barga lamallee miti garuu alaabaatiin ni qaba. Mee kamii waan qaba adii fi kana malee. Hayyee mee gara numaan gaafii itti aantu gaafii jabduudha. Mee ilkeen ta'e meeqa? 28. Naqaadha. Naqaadha. Wallahi. Amantummaa birraa ni qaba. Mee gara obbo Junayd Dua gunne. soddoma gonne kanaadha.
Mee gara Bujuneetti dhufna. Ayya. Fatanaa guddoodha kun. Haata quraanaa ni jaa kalamaffaatti naa gutta. Ayya. Quraan laa lafanne. Haata quraanaa nan garaa itti guutaa jechuun yaanni quraanaattis akkana jedha. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قل لو كان البحر لا يجي لا بيجرا ما أتيس جرا إتيانو سيفين كنا أيه غافين دون غافية جايباتي أتيس نبدأ بيستا أيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك قرآن بدينا. قرآن بدين جرقان هاي ما لما تقرأ جنيدي تندي بيستا إرنا دورين يا سان خطة جرتي كمان بجنيدي تندو با آتو مقرانا تخنيس أكنا جا أيه سبحان استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله. بارك الله تقول تجرى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت شرع لكم من الدين ما وصى بها ما وصى به نوحا itti guutaa jiranii akkasi mee garanumaan gaafii ajaa'ibaati sahaabotarraa sukandii waa xiqqoo keessatti hanga maqaa namaa keessatti dhawan sahaabota 5 wal faana daddafi maqaa isaanii osoo adda hin dhaabne akka nama faatihaa qaruutti 5 daddafi wal faana dhae gaafii tanarra nadeef gaafii maqaa sahabotaa nama 5 daddafi jirjiraan maqaa sahabotaa hanga nama 7 takka duraan jaan jee 7 olin siisa yoo turte maal godhani godhaa beekadhu maqaa isaanii daddafi wal faana irra naadhe inni Abubakar Umar Usman Ali Abu Huraira Abdurrahman ibn Auf Abdullah ibn Abbas ayyee fixee jira mee garanumaan sheekan islaamaa gurguddaa warra taabi'aa keessa sheekan hanga nama 4 takka daddafi maqaa isaanii naadhe بخاري ayyee ابن تيمية ayyee أبز النجر ayyee مسلم ابن تيمية deebisee jira ibnu taymiyaa tara lama deebise إيه jajjabaattan gaafii fatanaa ba'uu jiran jirri akkasitti gaa jarri keenya kun jara ajaa'ibaati gaafii gariis dhabaatuma gariis oofu jiranii isin gaa hordoftoonni keenya nu hordofaa isiniin jenna mee كمان قبضت كمان كمان صار بنتي كمان قبضت ما osoo xiqqoollee afaan gaannee mirkaaniin ده عافية تبغى hayyee mee gama juneediitiin dabra juneedii jettanii maqaan ga'e baddaa gammoojjii hamra jaalatta يعني أمري على ده بدأ جموجي جموجي رجال جموجي maaliif جموجي وان كلين سافي وان دابوان بهد ده جموجي رجال gama aariifiin dabra mee nama jeenaa fi nama jabaa kamirra jaalatta jee jeena laafaa fi jabaa sodaataa jechuu beekadhu nama jeenaa irra gaara hayyee jeenummaa isaatii waan isaa godhuun qabu kan namni laafaan lola jechuun jaa Eh, talaa wajjin formaata qabatamaa anin qaba Ayyee. lola jechuun onneedhaa jaa hayyee lola garii jabaatteedhaaf hin injifattu Ayyee. onnee qabaachuudhaan injifatta saniif nama onnee qaburra jaalladha jechuudha hayyee egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota keenya warri asirraan nu hordofaa turtan sagantaan teenya tan bohaartiidhaa fi waan adda addaa of keessaa qabdu asirra raawwatti yoo ni sagantaan kun isinitti tole subscribe godhaa share godhaa like godhaa akka godhan hunda godhaa nama keessan biraan gahaa isiniin jenna akkasitti haga walit deebinuu nagayaan nu turaadha hin dhabamina
chaanaallee kun keessanii guddifadhaa isiniin jenna asumaan nagaan nu turaa kan facaafanne nu amarguu ijji nagaa wal nu arguu jenna.